ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara chaanala keenya kalaawwi dhuftan isin jechaa kan afaan Oromoo fi akkasumas afaan Amaariffaa jalatti barattan chaanala keessan chaanala kalaawwiidha. ይሄ ቻናል kalaawwi ቻናል afaan Oromoo በተማሩበት በቀላል ጊዜ ውስጥ ለውጥ የምታዩበት ቻናል ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። Sagalee gabaabaa fi dheeraa maalinni afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa dheeraa dubbachiiftuu dubbifamaa maal baay'eetu jira. Har'a gabaabsee isinii qabadhee dhufee isaan irraa ilaallaa jechuudha. Waliigala qubee afaan Oromoo 26 keessaa dubbachiiftuu meeqa dubbifamaa meeqa kan jiru akkuma jirutti ta'ee isaan keessaa amma dheeraa fi gabaabaa kan jedhu ilaalla. Fakkeenyaaf qubee dheeraa kan jedhaman a e I O U kunniin qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo keessa jiranidha። አናባቢ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። አፋን ኦሮሞ ውስጥ ያሉት አ ኤ ኢ ኦ ኡ የሚባሉት ማለት ነው። ሶ qubeewwan kun amma fakkeenyaaf qubee gabaabaa jennaan jechuudha. Gabaabaa maaliif gabaabaa jedhamanii አንዳንድ እንትን ብቻ ሲኖራቸው tokko qofa yoo ta'an jechuudha. Gabaabaa jennee dubbisna. Amma gabaabaa jechuun dubbachiiftuu meeqa dubbachiiftuu tokko qofa yoo ta'an gabaabaa jennaan jechuudha. Dubbachiiftuu tokko yoo adda isaanii fakkeenyaaf u qofa yoo ta'e u jennaa jechuudha. Gabaabaadha jechuudha. Yoo lama ta'an immoo dheeraa jennaan. Amma fakkeenyaaf kunniin ረጅም ማለት ነው። ረጅም ድምጽ ይባላሉ። sagalee dheeraa dubbachiiftuu a e I O U jennee dubbisnaa jechuudha. Kunniin sagalee dheeraadha jechuudha. Qabadhaa. Kunniin sagalee gabaabaa turanii kunniin yoo lama ta'an dubbachiiftuun gosa tokko lama wal biratti yoo dhufan sagalee dheeraa ta'anii jechuudha. Yommuu dubbisnus hafuurri keenya ni dheerataa jechuudha. Sagalee dheeraa qabanii jechuudha. Amma kan biraa immoo qubee dachaati ጥምር ፊደላት የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ቁቤ ደቻ ይባላል በአፋን ኦሮሞ። ቻ kun immoo dheeraadha. Chaa jennee dubbisna kana. Kuni sagalee gabaabaa dhaa jenna. Kun immoo dheeraa yoo ta'u immoo dhaa jennee dubbisna. Lama yoo ta'u jechuudha. Dubbachiiftuun lama yoo ta'u dheeraa ta'a. Dubbachiiftuu tokko yoo ta'u immoo gabaabaa ta'a jechuudha. Akkasumas kun maal inni nyaa jennee dubbisna kana. Nyaa kun lama yoo ta'u immoo nyaa jennee dubbifna. Kun immoo shaa kun immoo shaa jennee dubbisna yoo lama ta'u jechuudha. Akkasumas kun phaa jenna. Lama yoo ta'u immoo phaa jennee dubbisna. Dubbachiiftuun lama yoo ta'u jechuudha. Kun immoo tsaa jennee dubbisna. Lama yoo ta'u immoo tsaa jennee dubbisna jechuudha. Kuni maal inni qubee dachaati jechuudha. Qubee dachaa
yookiin xumur fidalaati jedhama Amaariffaadhaan. So qubee dachaan kun maal jenne chaa kun qubee Amaariffaati chaadha. Kun daadha. Kun nyaadha. Kun immoo shaa jedhama. Kun phaa jedhama. Kun tsaa jedhama jechuudha. Qubee afaan Amaariffaatiin akkana jedhama. Yommuu afaan Oromoon dubbisnu immoo gabaabaan warri fuuldurarra jiru kun qubee gabaabuudha. Kunniin kun jechuudha. Kunniin qubee gabaabaa chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa jennee dubbisna qubeewwan gabaabaa kana jechuudha. Dhedheeraan immoo kan as bira jiru kana chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa jennee dubbisna jechuudha. Yommuu dheeraa ta'uu jechuudha. kan biraa immoo fakkeenyaaf አማርኛ ውስጥ የሌለ ኦሮምኛ ውስጥ ብቻ ያለ ፊደል ቁቤ አፋን አማሪፋ ኬሰን ጅረኒ ኦሮሚፋ ቆፋ ኬሰ ከን ጅረን jechuudha. Kuni maalinni dha qubeen dachaa dha jedhamu kun afaan Amaariffaa qubee afaan Amaariffaa keessan jiru. So በአማርኛ ውስጥ የለም። ይሄ ምንድነው የምንለው? ዳ ብለን ነው የምናነበው። ዳ ዴ ዲ ዶ ኡ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ግን በአማርኛ ውስጥ ስላሌለ በዳ ነው የምንጠቀመው። ዳ ዴ ዲ ዶ ዱ ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው። ግን ትክክለኛውን ስናነበው ዳ ዴ ዲ ዶ ዱ ብለን እናነባቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ቁቤ ደቻ አማርኛ ውስጥ ያሌሉ ቁቤ ደቻ የሆኑ አፋን ኦሮሞ ውስጥ ብቻ ያሉ ፊደላት ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ አሁን በኤግዛምፕል እናያለን። ፈኬኛ ወጂን akkamitti akka dubbisuu dandeenyu ilaalla. Kunniin fakkeenyaaf jechoota sagalee gabaabaa fi dheeraa ilaal dubbisni isaatu jechoota sagalee gabaabaa fi dheeraa jedha. Wanti beekuu qabdan tokko ማወቅ ያለባችሁ afaan ኦሮሞ ውስጥ ልክ እንደተጻፈው ነው የተጻፈውን ያለውን ነገር ነው የምናነበው። ሶ ምንም እንጨምርበት እንቀንሰው ነገር የለም። ድምጽ የሚቀያየር ነገር የለም። ቁጭ የተጻፈውን ፊደል እናነባለን ማለት ነው። ከመጅሩ ሰን ዱብስነ ፈኬኛፍ አስብረቴቹዳ ሳ ከጀቱቱን ጀለቀበረ ፊር ሳ ጀኔ ዱብስነ ሰገሌ ገባበዳ ሳ ጀኔ ዱብስነ ኩኒሞ ጋ ጀኔ ዱብስነ ሳ ጋ አቺ ጎዳ ኩን ቀልማ ሌ ወሊት ማጅራ ሰገሌ ጀዳ ሳ ጋ ሌ sagalee jennee walitti dubbisnaa jechuudha. akkuma jiru sanatti akkuma barraa'e sanatti ልክ እንደተጻፈው እንደዛው እንዳለ ነው የምናነበው። ለምሳሌ kun maal jedha gaadhami gaafi a walitti gaa achi booda baa lama walitti baa jennee dubbisna dheeraa waan ta'eef jechuudha. baa jennee dubbisna achi booda ammas deebisnee baa kan jedhu itti daana walitti maal jennee dubbisna gaa baa baa gabaabaa jennee dubbisnaa jechuudha. Sagalee gabaabaa waan ta'eef yommuu dubbisnu kun amma fakkeenyaaf gaa ta'etu sun sagalee gabaabaadha. Baa kan jedhu kun dheeraadha. Kun immoo kan lammataa baa kan jedhu kunis deebee dheeraadha jechuudha. Walitti maal jennee dubbisna gaa baa baa jennee dubbisnaa jechuudha yommuu dubbisnu. Kanaafuu sagalee gabaabaa fi dheeraa kana akkamitti addaan baafna? እነዚህ jechoota sagalee gabaabaa የአጭር ድምጽ ቃላቶች fakkeenyaaf kun asitti sagalee gabaabaa kan jedhaman laalla. Sagalee gabaabaa jechuun dubbachiiftuu tokko qofa kan of biraa qabu jennee turre. Fakkeenyaaf kun maal jedha boo jedha. Boo baa fi oo qofa. Baa fi oo qofa yoo ta'u boo jennee dubbisna. Boo achi booda kun maal jedha na boo na boo na ቦና ታይቱ ገባበዳ አጭር ነው ማለት ነው። ኦሶማ ዴራቴ ኦል ለሞኪን አል ለመቴ ዴራታ ይቹኒ ዴራታ ቱሪ ከናፉ ኩናማ ገባበዳ አንድ ዱበቺፍቱ ወይም ደግሞ አናባቢ ብቻ ከጎሉ ካለው አፋን ኦሮሞስ አጭር ይባላል። ከናፉ የዱብስኑስ ማንጂና ቦና ይኔ
dubbisna jechuudha amma kana fakkeenya. Bona bona jennee dubbisnee xumurraa jechuudha. Bona bona jennee hin dhumataa jechuudha. Kun amma fakkeenya boon kana naan dammoo naan kana bona jennee garuu afaan Amaariffaa keessatti fakkeenya qubeen tun boo ka'eetu sun dheeralleef yoo amma oon illee lama ta'e fakkeenya asirratti ni fayyada jechuudha. Boo ta'a. Garuu gabaaballeef dheeralleef ni fayyada. Walumaa galatti kun maal jennaa bona jennee dubbisna jechuudha. Bona gabaabadha. Sagaleen hafuura keenyaa ba'u kuniyyuu ni gabaabbata. Kun kan biraa immoo naa fi maa nama. Naa addatti dubbachiiftuu tokko biraa qaba. Maa aadaa dubbachiiftuu tokko biraa qaba. Walitti maal jennaa nama jennee dubbisna jechuudha. Isas naa jechuudha maal maa nama jennaa jechuudha. Naa nama jennee akkanatti dubbisna. Nama fakkeenyaaf jechoota as bira jiran kana keessaa jecha kanaa ilaallu kun as biratti jee jedha miti. Jee asitti addaan baasnee jee achuma daangasii choo kun amma choo jedha iddoon kun choo kan dhumaa kun maal jira ta gabaabadha inni. Amma as biratti maal agarsiisa kun ka jalqabaa kun jecha sagalee gabaabaa jee jedhu qaba. Kan iddoo kun immoo choo kan jedhu qaba. Kun immoo ta gabaabadha. Walitti maal jenna yoo dubbisu jechoota jennee dubbisna jechuudha. Jechoota jennee dubbisna. Kan iddoo waan dheeraa ta'eef isanii dheeressina jechuudha. Jechoota. Achuma asitti kun immoo sagalee lee ka jettu kun kan dhumaa kun indisiin dheertuudha jechuudha. Lee qabdi kun hin gabaabadha. Sagalee jennee dubbisne kun immoo kan dhumaa maal jedha gabaabaa jennee akkanatti dubbisna jechuudha. Jechoota sagalee gabaabaa kan ta'anii jechuudha. Inni biraa jechoota sagalee dheeraa ilaallama. Jechoota sagalee dheeraa kan jedhaman fakkeenyaaf akkuma jenne kun jeen gabaabduudha. Choon kun dheeraadha. Taan kun gabaabaa. Jechi tokko sagalee gabaabaa fi dheeraarrallee uumamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf jee choo ta kan jedhu kana keessatti jeen gabaabduudha. Choon dheeraadha. Taan gabaabadha. Walitti jechoota jedha. Achi booda sagalee jedha. Gabaabaa fi dheeraa. Dheeraan kun amma fakkeenyaaf dhee jedha hangasii. Achi booda raa jedha. Kun kam agarsiisa? Sagaleen isaa sagalee lamarraa uumamee sagalee dheeraa lamarraa uumamee jechuudha. Jechuun kun asitti addaan kun kamiif kaminni dhee kan jedhuu fi raa kan jedhurraa uumamee jechuudha. Dhee kan jedhuu fi raa kan jedhurraa. So maalinni wanti beekuu qabdan asitti jechoonni sagalee dheeraa kun akkamiiti yoo jettan dubbachiiftuu lama dubbifamaa tokko wajjin yoo dhufe ni dheerata jechuudha. Dubbachiiftuu shanan jenne sun ka jalqabaa sun dubbifamaa tokko wajjin lama ta'anii kan wal fakkaatan yoo dhufan sagaleen sun ni dheerata jechuudha. Akkamitti yoo jettan fakkeenyaaf asitti boon hin jira, naa hin jira. Maal jennee dubbisna nama kana boo jennee naa jennee boonaa jenna. Boonaa ni dheeressina jechuudha hafuura keenya. Boonaa jennee dubbisna amma kana. Sababni isaas sagalee dheeraadha amma kun lamaanuu boo kan jedhullee naa kan jedhullee dheeraa waan ta'aniif lamaan walitti qabne dheeressinee dubbisna jechuudha. Kan biroo raa jedhama fakkeenyaaf kunis. Kun immoo fuu jedhama. Raafuu. Amma kunniin fakkeenyota kana asiin durallee isinii kennee ture. Viidiyoo biraatirra ilaaluu dandeettanii yoo meebii dagattaniif garuu maaliif fiddee yoo naan jettan amma fakkeenyaaf raa jedha fuu jedha. Yoo sagaleen gabaabsina inni amma fakkeenyaaf jecha kana maal goona rafuu kan jedhu ni jira jennu. Rafuu fi raafuun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kuni sagalee dheeraadha. Dheeraa ta'uun isaa hiika irratti illee baay'ee jijjiirama guddaa fidaa jechuudha. So
Raafuu fi rafuun tokko miti. Kanaaf amma yoo dubbisnu kana maal jennee dubbisna? Raafuu jennee dubbisna jechuudha. Raafuu. Kun immoo aa jedha. Aa. Achi booda naa jedha. Aa naa walitti maal jedha? Aanaa jedha. Aanaa. Aanaa walitti yoo dubbisnu jechuudha. Aanaa jennee dubbisna. Aanaa jennee dubbisna. Ni dheerataa jechuudha. Sagalee dheeraa fi gabaabaa kan isiniin jedhe kan biroo immoo irra butaa fi irra butaa sagalee jabaa kan jedhu hudhaa viidiyoo birootiin isinii qabadhee dhufa. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Irratti piraaktis gochuu hin dagatinaa jechuu barbaada.